Kan ibsu kennate immoo gara maatii isaatti kan lubbuun jiru har'allee ta'e borullee ta'e ni deebisna waan dandeenyu bira ni dhaabbanna dhaamsi nu qabnu asumarratti ni xumurra galatooma horaa bulaa deebanaa isin jedhe. Ayyee anillee waanuma xiqqoo tokkoon itti dabalaafi. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo uummata barsiisanitti yeroo isin barsiisanitti eegee qabaa ija afur qabaa duraa duuban qabaa hin mul'atu seexanaa isiniin jedhanii isin barsiisaa turani. Egaa nama ta'uu keenyallee hubattaniirtu jedhee tana mana nuyi namarraa dhalannee uummatuma Oromoo keessaa dhalannee tarii naannoo keessanillee namni isin beektan namni waraana bilisummaa Oromoo ta'e hin dhabamu beekuu dandeessanii namuma saniini eegee qaballee jedhanii seexanallee jedhanii bineessallee jedhanii itti moggaasan jechuudha. Kana nurraa hubattaniirtu. Akka isaan jedhan sanillee nama ajjeesanii nama qalanii akka isin hin jedhanillee hubattanii akka waan san hin goone hubattanii galtanii uummata Oromootiin qaama mootummaa dhiistanii uummata Oromootiin waraanni kun akka uummata Oromootiif dhuguma dhaabbate akka itti hubachiiftan dhaamsa kooti jechuudha. Kanas isiniin jedhaa galatoomaa jiraadhaa fayyaa ta'aadha. Ayyee. Ajaa'iba nokaatiin kaa.